namni yoo dhagahu bara kanatti Muhammad akkanatti intala tana jaalatee jedha amma naare nan bu'e. Konkolaataa fa'aa keessatti amma waan ammaal dhaqa qabuun seen beektaa ol fuudhanii fa'aa shamarran babbareedoon kun na dhungatu beektaa. Omtu sinirra hin jiru garuma jabaattanii gurgurtanii dhuftanii garuu. Gurgurii omtuu nafni. Hidhanni koosii waliin qofa kanaafan gara keetti marmara lubbuun koosi malee naan jette lafa argama keettan godaana maalittan si beekaa gaafa dura yeroo ati dhuftee nattaasuftu eddan gaafa si'iin wal bariimu si dhiisuu hin dandeenye keessa. Innan dheetuman eegaa ture harmeen toos mucaan koo boruuma dheeratee areeda baasee so isin jettu hojii qabadhee biraa ba'ee hin amanu. Hojjetaadha hojjetaa mootummaati. Eeyyeen. Maaliin si mirkaneessin hojjetaa mootummaa ta'uu? Namni hedduun hin amanu hojjetaan ICT eessa jedhanii yoo dhufanii opereetar viidiyoo konferansii barbaadeen inni barbaadamu anuma iddoo sanarra ramadanii gaafatan mee hojjetaa ICT nuufi daabushii keessa namaan beektu keessa qabattee nama laattiin jedhanii mudannoon addaa guyyaa guyyatti na mudata. Yeroo tokko fa'aa durseen kafala osoo nyaanni naan dhufne maallaqan qabdu fa'aa yoo jedhan maallaqa baaseen itti argisiisee fa'aa nyaadha. Saniif yeroo hedduu yeroo tokko waliin nyaadha. Muhammad mana kubbaa Arsenaaliin deeggarteedhaan kilaboota biyya alaa keessa. Muhammadiin guyyaa teessoo dhooggatanii deemasi jedhanii ari'amtillee jiraanaan jedhan mana TV kanneenitti. Daa'imni fuuldura teetti fuuldura taa'inaan jedha. Anka dhufeef ka laaluuf dhufee miire daqiiqan takkittiin akkana jalaa baddu barbaadu. Kanaafuu abba kun isaan naan jedhan taa'ee laalee. Warri ol qixa kafaltu. Kan na beeku na gaafata. Kan nan beekne mootu yennoo abbushiyee yennoo abbaatish naan jedhanii. Tiraanispoortii illee hin kafalu akkanumatti hin deemu. Olii gadi yeroo deemtu jechuudha. Abbushiyee yennoo abbaatish yoo naan jedhan Kuala Wambarlaa hin hallu jedheetuman zim jedha agasirra ittiin haasa'u. Motorumarra taa'ee shifeera bira bakka fedhe deemu. ATM maashinii kana fa'aa kan fayyadamuu na dhooggantu. Lakki namni kun karaa deemu. Mini yaa rakkinoo fa'aa dhugetta maal gochaa jirta maashinii. Angaruu soofteerii isa keessa jiru maal akka ta'e nan beeka. Amma ganama takka maal naan jette betta mixmixa itti naa godhi jennaan daa'imni mixmixa Doleenjii tokko deemteeti kana mucaa waraabuuf hojjetaadhaa miti amanee waraabu kasiin jedhe jira jedhan kaameraamaaniin. Magaalaa Shaashamanneeti leenjii guyyaa akkas 13 ejensiin ICT Oromiyaa nuyaamee ejensiin keenya jechaadha. Nuyaamee achi leenjii saniin deemu. Yoon deemu amma akkuma nama kaanittan leenjii haaraa hin amanne inni. Hin waraabuu jedhe. Waan hin amanu hojjetaa miti. Nam hojjetaa wajjin dhufe malee hojjetaa miti ani hin amanuu jedhe. Waraabee dhumar. Nan waraamu amma dhumarra akkana cinaatti qabee bakka kiyya san irrumaa kaameeraa qabee uummata kaan waraabe. Muhammad Amaan dubartii ho'i jaalatee illee barri inni baay'ee jaalatee akka ta'u dhabee jira naan jedhanii jiran. Wanti wagam dhuga Muhammad Amaan. Sirriidha dhugaadha. Jaalalis qabee beeka. Na qabee beeka. Na qabee baay'ee na dura ennaan ani baradhu waan na qabee baay'ee dura na dhigee takaleessatti natti deebi'ee jedhee nan shakka. Kutaa torba moo akkamiin baradhaa akka nurratti beekanii barbaadu jaalala keenya kana. Isiin beetti. Isiin hin beetti natti fakkaata. Maal jedhe itti himtee maal jedhe. Jechuun bakka isiilleen tangaraa waaquma beekaa gara ofii wallaalamuu heetoo itti dhugan jedhanii afaanii isin jaaladha manaan jetti. Osoo akkas jennu amma namni dhage. Namni yoo dhagahu
Bara kanatti Muhammad akkanatti intala tana jaalate jedha. Amma naare nan booye. Imbote. Jaalala si boojise jechuudha. Maaliif nu dhagaanii booya. Namoonni akka itti nu dhagaanii bakka situ himee jenne bakka wal dhabne. Anamma nan dubbisiin hin jedhee. Garuu afaanin jedhaan malee keessi kiyya eegar malee isii jaalata. Gara fuulduraa hoo fuudharra maaliidha? Waa laallatteerta waa qabda waa gaarli firiindii jedhan kana waa qabda. Haga silallee hin qabu. Gara miidiyaa keessanii kanaan barbaadu hin dhabu gara. Yeroo kolleejjii bara dhubeettaa mucattiin kanatti dhiyaatu deemte. Yennaan akkana duuba milladhu ana duuba irti beektaa. Fiiginsa tarkaanfiin itti saffise. Na jala saffiste beektaa. Nan fiige, nan teesse. Amma yennaan kilaasii darbee seenu mucaa ijoollee dhiiraa lama waliin dhedheeroodha isaan kiraa qabannee jiran. Gabiyyoo kamaa jedhanii fiigee yoo inni bahu mucattiin karra dhaabatte. Maal mucayyoo maa ariitaa inni jennaan hin jaaladhee jetteen. Konkolaataa fa'aa keessatti amma waan ammaan laqa qabuun seen beektaa ol fuudhanii fa'aa shamarran babbareedoon kun na dhungatu beektaa. Kasi dhibu beektaa kiiloon kiyyallee barana 30 seeneera beektaa. 28 gidduu kana naanna'aa ture. Amma umriin kiyya 30 ga'eera walitti yoo dabalame 60 keessan san seenuu. Dhiirota kuufaa mana kiraa qabachuu yennaa deemnu akka ilma isaatti na laalanii nama ijoollee qabuun kenninu daa'ima nu jalaa dhayaafaa jedhu beektaa. Anoo waa yaada. Maali? Walittuu du'uurra. Waanuma qabnu waa gurguran. Maal qabnee maal gurguran naree? Homaa hin qabnu. Waa biraa yoo dhabne waan ofirra jiru haa gurgurannu kaabbaa jirru. Akkas taanaan hankiitu gatii guddaa baasa. Akka gurgurii kottu. Lakkisa abbaa kan koosa fuudha kan keessa naa gurguramu keessa wayya malee akkamitti hoo saalfiidhaan nan koo. Kanuma keessan gurguraa kottaa qaati. Akkam goonee malasaa falasaa. Jechuun dubartii irraan fokkisa. Kanaaf abbaa jirroo koo deemaati. Iddoo ta'etti kan keessan akkuma jiru kottaa qaati. Akkasooyyaa akkuma jiru immoo. Tol. Akkam gurguree dhufu. Jedhaniitu walii galanii abbaan jorroo Gurgurachuu dhaqe. Gurguratee dhufe malee Gurguratee immoo galgala deebi'ee dhufe. Gaafa inni waa baatee dhufu haati jorroo gammachuudhaan kolfaan utaaltee simatte. Isa qofaan dhaaree waan dhugan bitee waan nyaataan foon kana bitee dhufanii haati jorroo koo hojjettee waan jiru nyaatanii dhuganii ciisan. Nyaatanii dhuganii quufaniiti egaa haati jorroo. Jettee maali jennaan akkas nyaatanii irsayyuu yaadanii jettee sireerra baatee jechuudha. Abbaa jorroo nattaamote meessi qaame. Jetteeti haati jorroo as galagalti achi galagalti as galagalti. Abbaan jorroo qubayyuun qaban. Abbaan jorroo waan qaban gurguraniiru waan ta'eef quban qabanii dhugaadha. Homtuu isaaniirra hin jiru jechuudha. Hin jiru. Homtuu hojjennu beektu miti. Ni abbaa jorroo. Nattaamote meessi qaame. Nattaaf. Maaliif abbaa jorroo kun? Nattaaf. Garuma jabaattanii gurgurtaniiftanii. Abbaa jorroo dhiisa. Anuu nan gaabbe. Akkam? Dhiiban gaabbe. Akkam? Homtuu isinirra hin jiru. Garuma jabaattanii gurgurtanii dhuftanii garuu. Gurguree homtuu nafne. Nafne. Carraaqoo. Abbaa jorroo koo. Gumuu duumti ishee nafne.
itti deddeebitee nattaasifta si qofaatu bareema malakoo maal taate naan jettee na gaafatta akkamiin si dhoksaa ijjiitii koo gargaarsa nama biraan beeku si qofaa dhakaan na gargaare dhagaan si hin firoome malee.